ilmatu haadhoo fi ajjeeseetiin shintibeetii keessa kaa'e. Mucaan kun kana dura haadha caqacaqaa ture, manatti haadhaan wal dhabaa ture, maatii hunda irraa ari'ee isaanitti malee mana biraa namni biraa akka galu hin jiru. Oduma jiraataa turanuu gaafa kaanii haati tuni hin qabamte. Come on. Haati eessadhatte guyyaa finati booddee soodhamnee jennaaniin guyyaa kana horii oofatee gabaa baasee ijoollee ishii deessee yeroo gaafannu homaa nu bira hin dhumne hin jedhanii sofiisatti gadi teelle. Edaan dhagamaani? Hin dhagama'ee. Nutonnee hin dhabne barbaannee yoo tan inni ka'e mata yoo gaafannu yoo eessadhatte yoo jennuun baaseerti. Jedheetuma ta'a achi booddee nu hin tonne hin dhabne gaafa kaani haga torbee tonne yoo uummata naannoo fi warra garee baafnee uummata naannoo baafnee namni dhabameera akka namni kun nu barbaadamu yoo jennuyyuu foolii shintibeetii keessaa kenname jechuudha. Shintibeeticha kana ammoo yoo barabaranii ilaalanii shintibeetii kana keessa namatu jira hagana qaama seeraatti dawwalamee qaamni seeraa aanaa irraa dhufe yoo ilaalu nama achi keessa jira, nama kanatti keessaa fuudhanii gara yerootti adeemanii gara qarbii deemanii jechuudha. Amma jaartii du'e rabbi rahmat haa godhu araaramuuf tuni aadama le'e. Amma namni kun du'e argitanii waan galillee argitanii kaati duraalee dhufaa turtanii haga du'aa kana argitanii gurbaa kana namni faana bu'ee akka gosaatti namni gosa qaba, ardaa qaba, aanaa qaba, dhaalaa qaba, hordofee jira. Isheen waan kana dalagee karaa irraa maquuf yaadu kana namni hawaasni naannoo sanii maal jedhe? Namni hin jira, namni shakkadallee deebii taphachaan kun mana galti jira. Namni kunillee hidhamee seera jala oolee jira. Inni kana godhe mootuu ol ka'ee bade isa mootuu namni biraa jaartii kana hojii hin galu gosti illee taa'eetuma akka inni barbaadamu jedhanii gostii fi naannoo uummanni martuu soqaatuma jira haga ammaatitti akka inni barbaadamu jedhee karaa seeraatiin illee. Warri seeraa kun nafseen namaa seera biyya seeraan bulti warra seeraatti iyyate aanaan godina iyyate godinni agaraa silaa kallattii jiru wanni yaalii godhame jira. Ilma farraa kana barbaaduuf gara seeraatiin tokkosan gama seera hambaa kaara Oromootiin illee abbaan gadaa galteen tun irra galte ganda isaatti galte namni ardaa qaba gosa qaba gama siinoo wanti bahamee yaalii taasifamaa jiru ka taasifames jira. Hanga ammaatitti ka taasifame hin jiru garuu taasifamaa jira. Haati tuni warri isii irraa hibbaate kudokuma jedhee hojii kana lallabataa jira, hojii jedhanii lallabataa jiranii haga ammaatti hojii illee tasgabbaa'ee gadi baddala godhanii fi hin seenne nama kana soqarra jiranii haga silaa wayirra hin geenne malee gosti gara haadhaa kun guma jedheetuma lallabate duraayyuu mucaan kun haga nuu qabamee wanta tokko beennutti jedheetuma akkasitti taa'aa jira. Inni dhaloota warra kam ilmi kun? Ilmi kun immoo inni koji mataa gosti isaa koji. Haati hoo haati inni ajjeesu kun? Haati ulullee. Maqaa mucaa maqaan eenyu? Maqaan Caalaa Firooti. Namni ganda keessatti hariiroo waliin qabuun dargaggeessas haa ta'u dargaggeettis haa ta'u bakki inni silaa waan adda addaa waan suusii maahuma kanas yoo ka fayyadamu taate bira dhaqee fayyadamee yakka kana silaa hariiroo namaa waliin namni beeki ilmi namaa namaa waliin sochii qabu ka ardaan argu ka ollaan argu ka jiru wahii jira ka kalee osoo nageenni jiru bira dhaqee bu'aartii qabu.
hinjiru namni illee itti tagga'ee hariiroo nama itti dhiyaatee mana isaa dhufeellee hinjiru. Namni raasamatti yoo hariiroo taate malee nama biraa shakkanii wanti qoratanillee hinjiru. Mucama kana irratti gadi qabanii nama kana hojii gala jedhanii isuma barbaachatti jiran malee wanti shakkanii naannoolleen qorate hinjiru. Ayyee gabaabdumaan fixadhe sirraa amma kunoo gizee haadha dhabanii karaa shakkaan soqaa turre yoo gaafannu hin baateerti hin deemteerti hin deebiti isiniin jedhaa ture gizee foolii waan kanaa argamee waan kana achii baasan gurbaa kana battalasan guyyaan wanni kun argamu guyyaa inni battalasan jirumo guyyaa inni battalasanii deeme eega shakkiin wanna akkanaa shakke namni waan kana shakke kunuu isuma kana akkami gadi dhiisan akkami qattiifamummaa taasifame mucicha kana hin badde maalla hin ajjeesinu doontaan hin badde maan dura soqaa turanii haguma inni badee ol ka'eetiin badeetiin jedhe namni inni hin badee akkasii asii haka inni badee guyyaa tokko olee gaafa lammataa warri naannoollee bahee fooliin kunillee edaa hagasii as bahuu jammaree innillee oluma ka'ee bade manatti illee deebi'aati mana sanitti illee mana haga gaafa isii reessi kuni baheetiin jedhu diinni mana lafa ciisa mana sanitti balbala qollofee biraa ol ka'eetiin bade kana kanatu jira. Nama namni kun gara akka hawaasni naannoo sanii himutti isinillee beeytanitti nama lafa guyyaa bademo nama lafa halkanii eega gochi kun hawaasaanillee soqamuu eegale shakkameetiin shakkisa ofii beekee gara halkanii bademo nama gara guyyaa bade inni kun hin argine bakka guyyaa hin jira jettuma san keessa hin bade halkan badee guyyaa badee isaa hin beekne hin qabame bakka halkan baduu hin oolu guyyaa wanti kallattii namni argee jedhe jiru waluma ta'ee qabama ta'ee achi buutee isaa hin qabame. Gabaabduun tanaan hawaasaa harri namni gosa qabaa kuroo namni gosa biras dhufee dhalee qabaa. Arsii keessa haa ta'u Jimmaa haa ta'u Boorana haa ta'u Oromoo walirraa dhalee qaba dhalee bakka dhalee warraa kanatti fira warraa kanatti namni fira qaba yoo lafa akkasitti maqee jiraate wanni hordofiin gara firaatiin taasifamaa jiru jira garana deemee dhufatu malaa namni firruu soqaatuma jira ida firruu bakki aanteen xiqqooma bakka caatiin jiru hundatti dawwalamee akka barbaadamu jedhanii namni qaamaan soqaatuma jira haga ammaatu achi buute soqamaatuma jira wal hubannaa namni sunuu hubannaa akkam ta'e namni kun argamee jedhaniituma hubataa jiran. Ayyee gandi ka itti beesiftan namni gandi aanaan gara godinaatiin warri gara seera mootummaatiin wanni jedhame jira mootummaan maal jedhe waan galtuu akkanaa kana waan amma dalagame kana kagabbahee hawaasa kana waliin iyyaa jiru seerri mootummaa maal jedhe waan kana keessatti biyyi seeraan bulti ilmi namaa nafseen namaa mootummaa seera jala jirti maal jedhaa jira kana keessa galtee hamtutu kunoo gala'eetiin jedhe maal jedhe mootummaan waan kana irratti hawaasni warri naannaa san bulti. Mootummaan gandi beekeeti gaafsanuu aanaan beekee aanaan ammoo mucaan kun akka barbaadamu jedhee waraqaa seeraa nuu kennee akka inni qabamu gaafa inni qabamee seera jala oole jedheetiin aanaallee haga ammaatti barbaadaati mucaan kun akka gara seeraatti dhiyaatu jedhanii waraqaa nuu kennan malee wanti godinallee gahee godinattillee iyyanni hin jiru hanga ammaatitti aanama bira jira aanaan kun ammootu mucaan akka tuqamu akka barbaadamu jedhee waraqaa seeraa nuu kennanii mogee irra ergeera waraqachaayyuu wasaatti. Tokkotti waa gaafadhu na erga. Waa si gaafadha. Amma ati tun duute hagam sottanii guyyaa meeqa aga achi baaftan dammoo hospitaala geessitammoo akkuma ishiin duute argitanii qabbartan. Hospitaala geessine hospitaaluma magaalaa aanama kana hin jira hospitaala magaalaa Qarsaa kana geessine. Aga achi geessitan poolisii wajji geessitan moo qaamuma nama moo ollaa wajji geessitan?
Qaama seeraa wajji qaama seeraa poolisii wajji. Qaama seeraa geessitanii gaafana obboleessi kun yookiin ilmi kun eessa deeme waliin turtanii waliin soqaa turteen jedhanii baatee jirti ammaa deebite isiniin jedhe hagattii sanitti eessa deeme hamma fooliin dhagahame kanatti guyyaa meeqa inni deemee manaa fooliin kun dhagahame. Poolisichi kun inni guyyaa lama yaadadha guyyaa jimaataa badee didaame oolamee guyyaa sanbataa kan argamte guyyaa tokko jidduu oole. Guyyaa tokko jidduu oole. Okay, guyyaa takka tana jidduu oole guyyatti sanatti eessaan baay'attanii yaaddan mucaan kun asiin dura adeemsa akkamii qaba? Waan akkamii hojjeta? Hariiroo inni oolmaan isaa akkami? Namni nama malee hin oolu, namni nama malee hin deemu, oolmaan isaa akkami? Adeemsi isaa dura jalqabumarraayyuu poolisii qaama gara hoggaa fudhanii ture qaama mootummaa qaata yoo san deemeeti mootummaa keessa ture mucaan kun haga galeetiin jedhe namatti hin dhagga'u hiriyyaa naannoo nama haga galee jedhe itti hin dhagga'u deebi'ee naannoo kana galee achi ka'ee gara Adaamaa kana deemee achi gurguree achi deebi'eetiin jedhe homaa mana ta'uuf galeetiin jedhe nama tokko shariikee namni isa faana shariikee wanti inni itti himatee garaan itti himate hin jiru yoo qorannee namni illee qorateetiin jedhu. Hojjuma gala jechuudha. Wajjuma gala yoo baheetiin nama sanitti illee dhaggee homaa wanti inni himatu hin jiru homaa wanti nutti himate hin jiru jedha uummanni namatti shariikee wanta inni dalage hin qabu haadha tana manatti caqacaqaa ture tana dura dhaadannoo itti agarsiisaa ture jechuudha. Maal naa godhi jedhee haadha tana caqacaqa maal naa godhi jedhee namni miknaata malee waa nama hin gaafatu maal naa godhi jedhaan. Gurguradhaa amma horii gurgurate kana gaafa gajjeesee gurgure kana saa kana gurguradhaa jedheeti horii kana oofadhee gurguradha jennaan nullee hin caqabna olla geruma manni addumaan jira hin dhageenna saa kana oofadhee gurguradha jennaa hin gurgurtu saanarraa ooftee hin gurgurtu jettiin horima kana dhoofite haga ajjeeseetiin jedhu guyyaa lama oolee oofatee gurgurate. Okay, eessa deema jedheeti amma horii kana gaafa goonnan gurguradha jedhu maaliin hojjedha jedheeti ganzaba kana yoosa adeemsa isaa beennaa yoosan bakka inni deemuu yaade gaafanna beenna jechuudha. Suufii qaba hin dhugaa adeemsa isaa wanta karoora gaarii isaa hin argine nama warra naannootiin wal jeequu malee womaa adeemsa isaa waan gaarii kana hojjedhaa hin argine suufii qaba hin dhugaa ganaatiin rabbasha. Eshi ammallees gaafadha. Mikinaatuma malee horii kanan gurguradha hin baasee gurguradha jedha akkamitti Dubaay deema jettanii shakkitani? Dubaay deema jennee hin shakkine hin dhabne hin bade malee. Okay, paaspoortii illee hin qabu jechuudha asiin dura. Hin qabu. Paaspoortii illee hin qabu gandarraa illee waraqaa bara dhalootaa fudhatee hin jiru. Hin qabu waraqaa seeraatu hin qabu waraqaa gandaatu. Eeywa amma kanaafuu amma mucaan kun eessa jira yoo jenne biyya keessa jira jennee biyya keessa itti xiyyeeffachuu qabnaa jechuudha. Eeyyen. Amma kanaafuu Itoophiyaa keessaa hin baane. Nama haadha nyaate rabbi isa haa nyaatu akkanuma Oromoo amma